Manguddoo qalbii nama cabsuu fi nama mararuun viidiyoon kun qalbii na cabse. Manguddoon kun na biraan deeminaa jee kadhatama. Bilbiluufillee gaarii baay'aa jilleen dhuftu amma dhoqqee kana keessa. Irri aduun takannuu fudhatu. Manuma nama beekuudha qaba. Mana awwal wala qabu baala gaarii naasoo. Soosii kenna biree nuti kenna. Maa kun haasumaan illee gara biraa fidaa Nama guddaa hiriyaa abbaa kiyyaaf abbaa keetii, nama qalbiin isaadha qulqulluu, imaamaa maratee yeroo inni dhoqqee keessa taa'u viidiyoo mul'isu sooshaal miidiyaa irratti argeen ture. Wanni qalbii na cabse abbaa keenya kana nin gargaaraaf akkaawuntii isaallee hin argine. Itti dubbadhee silaa yeroo tokko isallee gargaaree qalbiin na fayya ture. Hanga ammaatti abbaa keenya kana barbaadu malee hin argine. Namni hundi akka iyyaafatan barbaanna. Manguddoon kun abbaa kiyya natti fakkaate. Abbaa kiyya kan na dhale, abbaa kiyya kan na guddise natti fakkaate. Dhugaa rabbii qalbiin na cabe. Ani ilma baadiyyaati. Baadiyyaa ta'uu keessam abbootii teenya gara laaftuu miskiina sawwaanii yaadadhuuf yeroo hunda manguddoo akkanaa gaafan argu qalbiitu na cabam, na marara, na boochisa. Imimmaan gaddaa, imimmaan qalbii cabaatu narraa dhangalaham. Hawaasa keenya kabajamaaf jaalatamaa manguddoon kun qaama miidhamaadha. Garuu deemuuf lafti dhoqqee qabaa. Horofni akkaan hammaata rooban roobee jiram. Deemee bakka dhaquu danda'u sin qabu. Namni isa bira dhaabbatu immoo isa gargaaruu barbaadee gaarii yaamuudhaaf yaalii godhee namni tokko kan gaarii qabulleen didee biraa deeme. Mee maaltu furmaata jedhee abbaan keenya kun isaa rakkatuun sooshaal miidiyuma kanarratti argee hedduun qalbii cabe. Jireenya uummata keenyaa gaafa argitu yeroo hundaa'uu imimmaan sirraan qooru. Rakkinni uummanni keenya keessa jiruu fi abbootiin teenya keessa jiran kun lapheetti fudhachuuf kan nama ulfaatuu fi kan yeroo hunda nama gaddisiisuudha. Abbaa keenya kana nuuf iyyaafadhaa isiniin jennam. Galatooma ulfaadhaa.